jirti ammas isin munduratti dangorsa fatiyaadha miidiyaan hin barbaachisu waliigallee wayii hin dhumne bara na hubadhaa warri na beektan na beektu sila wanni soba na asofsiisu hin jiru fatiyaadha miidiyaan walumaa galatti hin barbaachisu nama kan biraan jenneen fatiyaadha miidiyaan hin barbaachisu yoo akka namaatti feesbuukii irra galtee itti ilaaluu tiktokii yoo banattes tiktokii sanaan nama laaluu yoo ta'e malee akka argasii nan utaalaa sagada koo dhiiseen caffaaraa utaalaan waan inni fiduu fi waan inni fide isiinuu argiteetti. Kanaa jennaan maa takkallamma ajjamaa yaa Abu Abdo ajjamaa ajambak kanaaf warri kaan illee waan ta'e darbeerraa barnoota argachuu danda'uu qabdu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dubartiin kabajatu isiniin mala dubartiin obboleettii keenya dubartiin haadha keenya dubartiin haadha manaa keenya dubartiidhaaf kabajumatu mala dubartiin fokkiftuun hin jirtu dubartii hundisiitu gurraatti taatus cabduu taatus naafa taatus kan lafarra daa'imtu jechuudha dubartiin dubartiidhuma dubartiin abaluu bareedduudha abaluu bareedduu miti jedha namni an akkanatti fakkaattu immoo dubartii kamtu nu bareedduudha. Maaliif beektu ilmi namaa bifaan hin madaalamu amma ta'e biyya duniyaa kanarratti haalaanii madaalli inni kooti immoo adda wayiiti dubartummaa dhumaani kanas dubartii dhuma ta'uu siitiif kabajni mala dubartiidhaa fi dubartii kufatee tokko kaasuu aadaa taasifannu dubartiin obboleettii keenya dubartiin haadha keenya yeroo jennu dubartiin haadha keenya yeroo jennu haadha keenya isiin nu deesse ciniinfattee garaatti ji'a sagal baattee nu ciniinfattee nu deesse utuun taane isii qofaa miti dubartiin kamtunuu haadha ta'uudhaaf wanni isii dhawuun jiru haadha keenyaan dubartoota warra kaan madaaluu qabnaa jechuudha. Obboleettii keenyaan dubartii obboleettii namaa madaaluu qabnaa jechuudha. Haadha manaa keenyaan dubartii haadha manaa namaa madaaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Namni haadha isaatiif kabaja qabu namni haadha isaa jaallatu tokko haadha namaa tuffachuun qabu gurraachoftus daalachooftus dubartiin dubartiidhuma kanaaf amma qoosaadhaafis waan tokko tokkoofis dubartii fokkistuu minaamin dubartii fokkistuun hin jirtu dubartiin dubartiidhuma walumaa galatti jechuudha kanaaf dubartii haadha keenyaaf kabaja kennuu qabna bakka isiin kuftee kaasuu qabna malee isiin kun maraatuudha isiin kun jazbaadha isiin kun duuriyyeedha isiin kun maali gorfamnaan namni qajeellee hin jiru angara kootiin obboleettii koo kaleessa obboleessatti ta'ee waa hundatti ta'ee firatti ta'ee karaarraa argadhee fudhadhee galee anaa waliin hin jiraattu fatiyaan fudhadhee galee ofitti qabee namummaan walii yaaduun maal akka ta'e ittimee gorsaa qoricha kennaa fi sheeka fidee gara manaa kimiitiin gara sheekaatiin gara meeqaan jechuudha alhamdulillah rabbil alamin qoleesii ol qabatteetti. Antasumayyuu bilbiluma sii ittiin deebisuun jedhe erga gaafa siin dhukkufattuuti dhaqee bakkee keessaa fiduuti bilbilli fatiyaan harka jira. Masmarri isaatu bakka jira kuno la masmara isaati kun masmara isaati kun bilbila wal keessaa baaseen jechuudha injiruun jedhe inni engata badee jira fatiyaa bilbilli keen harkaa bu'ee badee jira gaafa si dhukkubu karaatti harkaa badeen jedheeni garuu immoo haqqisiiti waan ta'eef haqasii fideera an itti kennuu iyyuu hin barbaanne waadaan sii gale jette dhugaa ijatti manii kalaas ilmoo namaa la sini gale namoonni hedduun maaliif itti rakkattaa maal si rakkisee maal si cinqee jettu. Ana kana yoon jedhe ati soo kana yoo ta'e obboleettu eessatti kufte mucaan kun dirqama hojiin cinqamtee amma dhumaatti jechuudha fatiyaan wallaahi darajaan gumaarree bitadhee gara fuu biran gayan gumaarree bite uleedhaan caccabsi baanaan jedha waa dhugaan sin itti himaan ani nanaara nama garuu maa inni itti rakkatteeyyi ilmi namaa hin kufaa amma danda'ame hin kaafta gaafa wayii dhiistee bira darbita jechuudha. Haqa fixatteettaa jechuudha. Si galee namni nama wajjiniin biyya namaa keessatti dhiisiti biyyattuu obboleessaa wajjin obboleettii wajjin iyyuu cinqamuu dhiisee jira nan beeka wallaalee miti an. Obboleessi iyyuu dhaabee biraa deema stooppii qaba maaltu nu stooppii qaba biyya duniyaa kanarratti. Kanaa jennaan warreen waatsaappiidhaan ishee arrabsitanus hin arrabsinaa angara kootiin bilbiluun isin barbaachisu hin jedheeni bilbila xiqqoo wayii waan neetti hin qabne hin jedheeni nan dabbaramaa an akka ergasii waadaadhaa. Waadaan sii galaa ati obboleessa kootii ati abbaa kootii rabbi abbaa koo naa kenne haati manaa keetii haadha kootii haadhaaf abbaa taatanii jettee
qadriin haadha hin jabaata bakka haadhaa fudhachuunis bakka abbaa fudhachuunis hin jabaata. Eenyuunu biyya duniyaa kanarraa nutiyyuu nama kafarsiisa namaan haadha kooti abalu kun haadha kooti abalu kun abbaa kooti jechuun akkuma amantittu nama kafarsiisa maaliif wanti bakka haadhaa bu'u tokkittiin hin jiru. Wanni bakka haadhaa namaa bu'u tokkittiin iyyuu hin jiru. Bakka abbaas ta'ee bakka haadhaa wanti qabachuu danda'u hin jiru. Kanaa jennaan obboleewwan koo hordofaa jirta yeroo ammaa kana hordofaa jirtanu angara kootiinii Fatihaa Mujaahid wala gara yuutuubii siitiin wala gara yuutuubii namaatiin wala gara feesbuukiitiin laayivii seente tiktookiidhaan laayivii seente bakka akka namaatti mataa gadi qabatte dandeessu of jabeessitee mana madaamiisiitti deebitee hojjetattee akka nama tokko of danda'u dadhabdu wama ta'e walitti barbaannee fi ofumaa gooti wama ta'e barbaadee liqeessee fi jennaan dhaqxee akkuma namaa ijoollee of danda'anii waa hojjetanu hojjetachuu kanaanach kana booddee miidiyaarra ba'anii naniyyaa an ilma namaa duukan rakkadhaa nan cabaa amma dhumaattan duuka rakkadhaan namni gatee biraa deebi'eera dhugaa rabbii dubbachuudha namoota muraasa malee namni hedduun gatee biraa deebi'eera an immoo of eeggannoo isa xumuraa tarii maali miidiyaarra fiddee kaa kan jedhu sin dhabamu komentii keessan argaan jiru maali miidiyaarratti gorsi takaa kan jedhee of keessaa gannaqu sin dhabamu gannaqaan nan beekaati waslaata waan yaani jira miti waan na fide jira ana waan miidiyaarratti na dubbachise jira miidiyaarratti beektuuni namoonni hedduun immoo akkamitti jirti Fatiyaan akkamitti taatee jirti maal taatee jirti kana booddee bahanii boo'uun macarashaa kanarraa akkuma isin argitanii jaallattee miti hin jedhaan akka kootitti dhugaa rabbii jaallattee miti hin jedhaan miidiyaarratti miidiyaa malee maalan qabaa TikTokii koo malee maalan qabaa liivii koo malee maalan qabaa miidiyaarratti boo'ee baafadhaa namnan biratti boo'ee baafadhu hin jiru maal jetteetti miti kana booddee balballi koo banaadha Fatiyaa kana booddee yoo boo'uu suusii qabaate yookiin immoo boo'uu barbaadde inshallah kana booddee wanni si bossu yoo sitti dhufa jedhee yaadu yoo boo'uun si barbaachise manni koo si banaadha akka barbaadde feetu makrafoonii si bita makrafoonii yoo boosse mana kootti alhamdulillah warri gaaraas warri godaas amma ta'e wal fahamna waan ta'eef namni maaliif iyyite siin jedhu jiru iyyuu dandeessa miidiyaarra kanaan booda obboleettii koo fuuldura nama 450 si gorsaa jira miidiyaarratti baatee boo'uun hin jiru miidiyaarratti iyyuun hin jiru akka nama tokko mataa gadi qabattee dandeessu hojjetachuu dhabdu yoo beelofte waadaa amma biyya kana jirutti waadaadha alhamdulillah qursiin misaan namni yoo misaan namni illee qursiif irbaatan namni gaafa misaan dhibee qursiif irbaanniin dhabamu mana kana dhufnee hojjinii nyaannee waliin taphannee waliin kolfinee wal bira jiraannaa kanaan achi namni isa xiyyiitu kana yeroo xiyyiitu namni falan kaasee ergu jira waan ati nigdii isaa si batte see ummanni si galee ati boossu kana waan ati maallaqatti argattu si see akkatti si hubateera garuu namni tokko takkaa maaliif boosse dheebirii tokko si ergee hin beeku qobaatti kanaa jennaan akkasitti hubadhuuti boleewwan kee si bira dhaabatanii abshir jabaadhu siin jedhan daluu jiru mesenjeraan bilbiluu waatsaappiidhaan bilbiluu lakkoofsi Fatihaa nuu kenni jedhu waa'ee miidiyaarratti akkati lamuun baanee isan dubbadhe irratti yaada kee isa dhugumaa lakki miidiyaarraa nafu yoo jettete sila uummata irratti kun ragaadha uummanni 450 kun anaafis eebisa ragaadha an dirqaman qabu Fatihaa baadhee deemu an dirqaman qabu Fatihaan baddee naan barbaadu si galee obboleessummaaf islaamummaa namummaa na cinqaara gatii ta'eefi sanamummaa kana maal jettaati miidiyaa kanarraa yoo fagaatte maal sitti fakkaataa mee salaamataa jedhiiti akka wayyooftee jirtu ummata siif cinqamaa jiru danuu jira dubbadhuuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromoo akkam jirtanii nagaa qabdanii an akkuma argitanitti nagaan qabaa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiif galannee haa gahu rabbii gaditti immoo mubaarikii fi haati manaa isaa hedduu haa galatoomanuu maaliifi namni akka cabetti nafuu akka dhukkubsatetti nafuu akka boohetti nafuu numa jijjiirama namni hin jijjiiramne hin jiru namni bunnaa beetii hojjetullee waggaa 30 ta'u ni jijjiirama angaru alhamdulillahi rabbil alamin yaa obboleessi koo na cinaa dhaabbatee rakkina koos waa hunda na wajjin qooddatee jira hammanni na wajjin qooddatee
ilmoon haadha kootiillee na wajjin cinqamtu kanan hin beekaa. Wallahi waan hin jedhee dubbadhullee ni wallaalee yaw gizeen yeroon of baree jedhu እንትን ዩቲዩብ ምናምን ሴኔ ከነዋቲን ጊዜ ላሉ ዋንን ተኤ ሁንደ ጊዜ ነገሩ ያው ኢንአሪያን ማሊፊ አናፍ በሩምሳ አናፍ በሬዱዳ ከነ ኬሳ አከ በሁነ ነገር ጋራ ጀቹዳ አቲን ሳልፈዱ ኤኙኑ መራቴ ፈይቴስ ናንጀዴ ዱኩሰቴ ፈይቴስ ናንጀዴ እቲን ሳልፈዱ ናንጀዴ ነማዲስ እና kanaaf jennaan an waa tokko dhukkuba kootti sin qaanfadhu waa tokkotti sin qaanfadhu isa kara fuunduraa maaliin hojjedha maalirratti hin bahaa isa jedhu malee isa duddubbaa an waa tokko jechuu hin danda'u. Wallaahi ilmaan Oromoo bakka bakkaan Mubaarakitti bilbiltanii Fatiyaan gaafadhu Fatiyaan akkam jirti jettan illee galatoomaa ammallee ta'uu du'aayidhaan na bira dhaabbadhaa Mubaarakii illee akkasumatti du'aayii godhaa fi annagaan isinii qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaw akka cabanitti nafu jedheera mubeen dhugaa jedhee ilma namaa kana yeroo cabu yoo ol fuutani rabbitu isiniif hisaaba malee namarraa hin argattan. Inni garuu yaw akkuma beektanitti ana qofaa miti nama hundaa wajjin cinqama nama hundaa wajjin cabaa kan koommoo wallahi adda angaarraa Mubaarakiin nin laalaa yoon ittiin dhiyaallee liivii irratti nin laalaa kiyya adda hedduu takka adda jechuudha. Maaliifi obboleettii isaallee akkas godha jedhee waa takka yaadu maaliifi wanni natti hanqatee hin jiru jaartiin isaa akka haadhaa akka obboleettii atuunan ifatiin gammachuudhaan yoon ka'ellee of bareera jedhee waa hojjechuu jedhellee nan tuqsiistuu akkasii miti maal feeta maal nyaachuu feeta maal si barbaachisa naan jetti. Kanaaf jennaan wallaahi yaa ilmaan Oromoo an waan hin jedhee dubbadhullee hin qabu maaliif seetanii ilma namaa tokko yeroo kufee akkuma sanatti inka akka cabetti naf akka okkoletti naf miila lamaan ni dhaabbataa jechuudha. Maaliif an isinii fakkeenya ta'uu hin danda'a an isinii fakkeenya jechuudha. Maaliif Fatiyaan kun haati irraa duutee boochee maraattee dhukkubee akkas taatee kanammoo dubartiin tokko anarraa barachuu qabdi jechuudha. Isin narraa barachuu qabdu waa hunda an isinii fakkeenyan ta'a. Ani salfadhu nama takkan salfadhu laala waan itti ta'etti hin salfadhu san boyettis san ummaanti rabbiin raamataan haciibsu rabbiin jannatal firdoosiin haqananiisu isatti hin salfadhu jechuudha. Na wallaahi waa'ee isaa himee hin fixu waa'ee Mubaarak musammaa an himee fixu eenyunu siin gargaara kan jedhan jiru reediidhaa dhufee kan na gaafatu asliidhaa isaa inni immoo daran na wajjiniin cabee jira. Rabbiin immoo bakki inni yaadeen akka gahuun du'aayii godhaa fi anillee kana booda sooshaal miidiyaa irratti isinii wajjiniin viidiyoo hojjedhee maal jedhee ilmi namaa ni dogongoora kalaas ni sirraa namni sirroofne hin jiru abadan jechuudha. Fatuyye waa tokko sitti himaa waa tokko si gaafadha uummata irratti miidiyaa kana irratti fayyadamte moo miidhamte ati dhugaa dubbadhu yoo fayyadamte fayyadameera jedha rakkoon qabu maaliif beektaa ansi maali jalqaba Fatiha ansi maal keeti an maal keeti jechuun maal jechuudha jechuun an amma maal keeti jechuun akka maalitti ilaalta jechuudha. لا أنا ما والله كوبوليسا لا أبدا والله أيه كوبوليسا كمي كوبوليسا كوسا دنوجرا كوبوليسا جلتا جرا هما جرا غاري جرا غاري أنا كوبوليسا غارين كابا مالي فيها كم سنتي ميرا كنا درس مبارك كنا حلالا نجيبا غارو جزين وعليكم السلام ورحمة الله حلالا نمن جيبنا والله نجيبا كنا ما تنتوري زين تديار أرجو Yookiisi birri ibba lama qabaatee birri ibba takkan morma isaarra dhaabbadhee fudhadhee deema. Ani intala dhalaa tokko dhaqee rakkadheera jechuurraa gizee yoo yaadattani ummanti yaa dhukkubsattu rakkina keessan ture yoo narra beela'ee waan hin nyaadhu dhabe suuqii isaa dhaqee kiisii keessaa fuudhee hin qabu kana malee wanaan jedhee
dhibba tokko fudhadheen dhibba tokko isaa kenna. Maaliif dhalaa gaafachuun laayivii irra jirti amma atumortoo hammas ilaaleeti laayivii yeroo xumurre bilbili. Kara fuulduraas isan qabaan baqa isatu obboleessa kootii akka haati koo naadeessitu. Ayyee erga gaa obboleessa kooti mubaarikii obboleessa koo an jaalladhudha obboleessa gaarii rabbi naa kennette miti obboleessi gaarii waan hin namatti himimmoo dhagaani moo dhagaanu. Maaliif hin nageenya? Nageessa miti waa lama keessaa tokko si filachiisaan akkana obboleessa tokkotti ansi jibbuufi miti obboleettii kooti rabbitu naa kennee obboleettii akiraati. Yoo abbaan barbaade si jibbee si jibbuu hin danda'u garuu immoo kana jechuun yeroo hunda dhoqqee keessaa si harkisee jennaan dhoqqeetti deebitee jennaan miti fatiha yeroo hunda dhoqqee keessaa si harkifnaan dhoqqeetti gad deebinaan miti dhugaan sitti hima innaan akkana jechuun salachee yookiin immoo gaamee qasitti rakkadhee maalii miti kanaaf miti laa naman gorsanii bakka akka ta'u atammaa miidiyaarraa boleettii koo miidiyaa kanarraa laayivii seenteetta miti tiktookiidhaan laayivii seenteetta sirbiteettas boosettas maal irraa fayyadamte? Waa fayyadamtee ta'u? Dhugaa dubbachuutti namatti fayyadame malee takkaa namatti fayyadame hin beeku. Takka. Itti miidhamte moo itti fayyadamte jettaan sooshaal miidiyaatti? Itti miidhame. Ayyee waan irraa miidhaman immoo maal godhan beektaa? Hin baqatan miti? Kanaafuu Fatihaa Mujaahid kana booddee eenyuuf ajandaa ta'uu hin qabdu? Fatihaa Mujaahid kana booddee laayivii seentee namatu na aarsee dhiifama Mubaarik an Mubaarik nan argine tu Mubaarik nan arginan laayivii seenee tu Mubaarik nan arginan viidiyoo kana waraabee maaloo akka nama tokkotti yoo hojjetatte yuutuubii kee irratti si eeyyameeraa hojjetadhu. Dhageesse silallee si dhawween ture yuutuubichumayyuu harkaa fuudheen ture an garuu nama hojjetachuu si jibbeetti na fudhachuu dandeessi yookiin immoo sheexanni hin beekamu walitti nama buusa waan ta'eef fayyadamtu. YouTube si fayyadamtu yeroo fayyadamtu boossee yookiin nama arrabsiteetu hin taane akkuma an fayyadamaa jirtutti namaaf sagalee ta'uu piraankii nama gochuu waan tokko tokko waan dhaqee amantaadhaan walitti nama hin buufne waan namaanis walitti nama hin buufne waan xixiqqoo wayii hojjetattee nama gorsime mee gorsituu ta'e namni sirraa dhaga'aa jiru. Yaa jara keenya sooshaal miidiyaa laayiviidhaan shamarran laayivii seeninaa sooshaal miidiyaa irratti akkasiin ta'inaa maal jedhiti nama gorsiyaati kana booddee nama gorsu ta'uu qabda malee nama gorfamu ta'uu qabdu yuutuubii keessatti hojjetachuu siifan eeyyama takka ilaallee yoo hawaasni kee kaleessa si wajjin dhaabatee si wajjin rakkatee dhufee si gaafata keessattuu ijoollee harargee dhufanii manatti deddeebi'anii si gaafataa turan sana jamaa keeti obbolaa keeti bakka waan jarri sirratti jibbanii lakkoofsa kollee qabu ijoollee shamarranis ta'e dhiirris hedduu galateeffadha obboleewwan keenya kan harargee kairoo keessa jirtanu bakka guddaan isinii qabaa wallaahi galatooma jazaa keessan rabbi isiniif haa kafalu shamarran maqaa keessan tarii dhaamuu barbaaddu yookiin barbaaddu gatiteef maqaa keessan hin dhahu rabbi jazaa keessan isiniif haa kafalu dhuftanii na wajjin bultanii na wajjin boossanii kaatanii kuftanii olnaa qabdanii gannaa qabdanii hammaa manaa geessitanii miicitanii waa meeqa galanni keessan rabbiin biratti malee biyya duniyaatti kafalamee numu ulfaadhaa isin of beektu jechuudha. Maqaa keessan dhahuun hin barbaachisu. Kanaaf jaraan illee nan bareedha. Yuutuubichumti iyyuu hin barbaachisu Fatihaadhaa jedhamnaan hin dhaabdaa jechuudha. Dhageesse naa yoo rabbi jedhee akka namaatti hojii giidoo keetii barbaanne si galchineennaan hojjetattee jiraattaa. Kana booddee Fatihaa laayivii irratti hin eegina akka kootitti. Sinii galee akka kootitti murteedha. Murteen murteeffadhe kun. Obboleettii kootiif murteenan murteesse utuu tiruu koo taates ilmoo haadha kootii taates kanuman hawwaaf gatii ta'eef rabbis boritti na gaafata. Isin akka barbaaddan jedha warri tokko xamaamaan rabbi isin xammamsiisi jirtu. Isin ustaazaa kabajan qabdan iyyuu waarii kabaja qabaattu. Abbootii amantaa keessaniifuu kabajan qabdan isin tokko hoolaan kan keessan isin irra laalu biloogiidhumaan isin geggeessatin. Kanaaf akka namni obboleettii tokko gadi baasee miidiyaa irratti gorsuutti keessaan gorsee fixeeraan fuuldura keessa itti gorsuu kooti. Bor yoo batee hannattee dhoqqecha sanatti amma deebitee gorte wanni mubaarikiin gaafattan tokkittiin hin jiru. Isiidhumaa bilbiltanii gaafattu jechuudha. Maal Fatihaa jettanii isiidhaa bilbiltanii gaafattu malee nan gaafattan yookiin immoo itti gaafatamummaan narra jira na gaafattu na qabdu na qabsiiftu jedhee miti. Yaani bakka namni tokko hin gorfama akka nama tokkotti gorseera warri waatsaappiin arrabsitan hin arrabsinaani an sagalee keessanis lakkoofsa keessanis nammattansa kanaan booda. Akkas isiniin jedha fatuunii kana booddee laayiviin seentu abadan gorsa obboleessi si gorsi. Ergasiin obboleessa koo gaarii dhabu waarik jette obboleessi si gaariin gorseeraani
لايفين سنبرباتشيسو تيك توكين فيديو توكو شافرتي يو أكنا ما توجد إجابة كي تبتمتكم مكان سيقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم يتوب بولي وانكو نقادا أكم تيك توكي جتي رالي ممالي هوي منامن أما سيمو واني قدام توكو واني شيخ نكينا تيمس سايكولوجي دكتورونيس وان توكو توكو دبتانيرو نما انكمتين جلون جلون نما همت تاتون تاني أبلونا تير أبلونا تاني أبلونا تير أكلنا انجتني جتون لكو بكير دبت سيدي بسا سيقالي مبارك ربي سافتو دعائنا كد سيقالي دعائنا كد بس دعائنا كد أتيسا كجر دعائنا كد سيقالي نمو نما قلت فتي ربي اللي قلت فتا سيقالي كنانج أبلو كنانا قدي أبلو كنانا انجتي انت اللي سيدا كلا غروبي كلا كيسا كنانا انجتي يو جتي دبت سيدي بسا وان كلا إسا يادتا أتمس لوكي كيسا تلتي قفتا وان فولدرا كي وان قد جرا بريكم لما دي دبي تمريرا إن شاء الله كم مغلان سرّا دي مونتندي بريكم لما دي دمي لما كان جمّتشو كان بوتيغاري تيكابت كان اتينو بدندسي جيرينيكي بور فتيا مجاهد أمنا مغرغارتي أبلو كبنام فتيا مجاهد وجدتي حق سيرا دلك سيرا مقا ديسيتين مقا أباسيتين أمنا مغرغارتي جدمي لقى هو بربان نانغرا كوتي غوريكو كان بيلا جرام فتيا نكنا واغا جتي وجدتي مالك أرغتي أصلا فتيان كانت تنجراني وقال بيلو بتشوف فتيان إنيو كانت تنجراني نقول أنتي سيقولي أبشر إذا كان نمني بيكم بيكا سموسا كيسات كان جنان وندر بما إني سينارا بريكم لما دمي لما فتيا هارا رايكنا تكاكاتي تقول سيبيكا بس أكاسي أكان داوتو تكينا غلطوما والفادا أنغرا كوتيني فتيات مراتي كان لايف دام فدان فيتشودا أنغرا كوتين مرات دنجرا فتيا وانتم فدان فتيان كيلوروكسي دودي فتيان كوفتي فتيان انفيدي فتيان كانتاتي فتيان مقتل باتي جستي مقررة كابي كدي بوسي غوري كون نغو كنا بودا سيني كده إننا كده سلا تشيمتي يوغو سكو فلت فتيا وان توك كنتاتو كوفتو برانجرا سيني كده بيلوفتو برانجرا وبوليتيكو جانا حدث بوريس ستانس إديتي كاتو قبwan dubartii tokko bakka tuhaati koo akkana taates sini galee tuhaati koo akkana taates tokkotu silaa naa wakkala maqatii ta'eef ana rabbiin isiidhaa wakkalee ara bakka halaaqa kan biraan qabnu alaaffatiyaan saahibaadha manaa gootiiti sini galee saahibaa haadha manaa gootiiti saahiba boleettii gootiiti warri kairoos immoo isiin jasbaadha isiin baraatuudha isiin maal hin jedhinaa ofitti qabaa boleettii keessan ofitti qabaaf shirishii jedhaanii jajjabaadhu ishii sibira jirra jedhaanii waan kenniniif birrii tokko akkatti hin kennin birrii tokko isinii jedhe hin kenninaafi garuu jajjabaadhu fatu sibira jirra obboleettii keenyaati yoo isin dogoggorte itti ka'ee qaaf maal inni itti ka'u sitta ka'u jinniin namaa hin dogoggoraa bakka dargitatti gorsaadhuma bira darbuudha kana maal gootani gannu ajjeebnu walii gallee hundi keessan farramaa ergaa nan ajjeesa maqaa keessan barreessaatiif ati amu jaaduu qabdidha farramaa ergaa sini galee farramaa ergaa nan ajjeebna ishii in gorsina loon amaaraa jechuun gorsuudha baqa gorsu taani gorsu wallaahi takka gorsuu hin himneen wallaahi fatiyaan gorsa baqachuu guddina bilookii na gootee turte birattan dubbataara gorsaan ture gorsaan jira ittis aareeras wallolleeras waa hundaan bilookeeras kanaaf bakkuma argitanitti gorsuudha isiniin jennaa iddeetti gannuu qabnu dubartii tokko jazzabdeetti maraatteetti duriyyoonteetti alhamdulillah mala bareedduu wayii qabdi isiidhaa shorommoxeetti bagan jedhamini shaarmuxoftee baddeetti ulfoofteetti asirrachi dhattee dhiira jala akka gangalatti minaamin bagan jedhamini isa kana gurri koon nageenye sini galee akkasiin wal tarkaanfachiisuu dandeenya ajandaan fatiyaa cufameera jechuudha. Fatiyaa mujaahidinni isin 2019 2020 kilooroksiidhaan beektan suni 2021 immoo maraatuudhaan beektan suni fatiyaan kilooroksii isin dhudde hin jirtu 2021 hin jirtu bakka sanaa kaase 2021 achi malee 2022 kanatti fatiyaa inni isin kilooroksii fatiyaa kilooroksii fatiyaa
boo'icha fatiyaa jinni laa fatiyaa gammachuu fatiyaa jaalalaa jennee immoo gaafannee jirra galatoomaa ulfaadhaa gamaa gamana waatsaappiidhaan wanti isin gaafatan hin jiru gaarii jirti miidiyaa irraan baddii isin galee miidiyaa irraa maaliif baddii hin duute moo kana taate moo hin ajjeeftan moo hin gurgurtan moo jeenaa ishii kalas mataa isii gadi qabattee jiraachuu barbaaddeetti hin xoxxonnuuni tuqamtus wanni isin laayivii seentuuf hin jiru hin xoxxonnuu tuqamtus garuu laayivii seentu akkuma namaatti akkuma namni mashaakila isaa keessoon fixatutti fixatti malee gadi baatee wanti isin iyyitee himattuuf hin jiru isiniin jedhaa. Obboleewwan koo garee fatiyaa jedhamee ijaarame tokko keessatti bira dhaabattanii galatoomaa ulfaadhaa jazaakallaahu khairan isa hubadhe hubattaniittu isin amma rabbi hubannoo isiniif haa kennu baga gargaartan hin gaabbina namni jaallatee akkasin ta'u jedhaan ture ija kootiin waan an arge danuu gatuun qabu ennaan sheekatti waamee doktoratti waamee bakka meeqa geessee halkan hin jenne guyyaadha hin jenne dadhabeera hin jenne bakka hunda geesse gatiin rakkoo si amma ta'e irraa hubadhee jiruuf inshaallah furmaanni si sagaduu rabbii siitii soomuu badii siitii araarama kadhachuu wanni isin balleessite danuu jira kiloroksiin dhuguun haraamaa egaa akka nama tokkotti nu wal gorfannee keessaan hin fixanneerra walumaa galatti miidiyaa irratti hin gargaarinaa sheer hin godhinaa fi kana booddee hoo siin seette nuun buluu didde sheer naan godhinaa fi amaanaa obboleewwan koo warri naan bultanuu fi warri na hubattan sheeriin tokkittiin fatiyaa laayivii seente sheeriin tokko hin godhamuuf amaanaa rabbiiti. Waan barbaadde himattu ofuma asiitii himattu kana booddee naan buluu diddee jechuudha. Laayivii isin seentu sheer hin godhinaa fi isin jira galatoomaa ulfaadhaa akkasitti jajjabeessinee jechuun gaariidha. Xumurarra wanta ergaadhaan mattoo jiraate yoo hin jiraanne immoo dhattee asii keessa kadhattee rabbii kee kadhattee intinaattaa wanta xiqqari jettee jira. Wanta ati baafachuudhaaf tutti barbaaddu ansirkatti qabe. Mee ol jedhi. Uummata laalme. Kun hojii asii keessa laalla yaa ijoolleen. Ayyamatu ana laalishi anoo ayyamatu mina laali ijoollee laalme laala nama ija kee ilaaluu barbaada wallaahi nama si yaadaa yoo jira nama amma laayivii irratti argine wala jira wallaahi ilaalaa hin jira biraan hin jire nama boo'e ilaalini al tokko laaleeti nagaanaaf ta'a galatoomaa jedhi galateeffadhu intala tokko fa'aa Saawud Arabiyaa keessaa wallahi waan isin jedhu qabu obboleettii keenya Saawud Arabiyaa keessa teessee isiidhaaf jecha arrafamte isiidhaaf jecha uleen sitti guuramaa ture silas rabbiif jecha malee namaa jechaa miti jazaakallaahu khairan rakkoon obboleettii keenya mudate kana sin mudatin sin jedha waa biraa waan isin jedhu qabu nagaadhaan ilmoo keetti maatii keetti si haa galchuu al tokko fatee kun ila kun abibti ko al tokko sin jedha kolfii tagarsiisi akka yaani fatee aboo chaarsi beeku waan ta'eef mee waan si kolfiisu tokko sitti immoo ilaaliishi al tokko ilaalinka لا والله والجري جلاير والله ورب الكعبة لا كنوا لا غني تلا لا 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 جل كين يقول لا الوالد دي لا ليت أو أين فريدة تجارن كل بزرنا مالي ربو كل بيت مالي كل في شيء كذا إنك كل بارد بيه ألتو كذا جري مي كل في والله ما تقول في زيش مالي نتي بوسيوم ما تبوشي دندو كنا بودي مقول في تيوم ما تقول في زيشو sigale ngamada namni inni sittare undi di famanu godi ergasi kanan senen wo kanada sinjida margita kana mal tokko jage salaliti warina tum fatan di famana goda jadi nama le tum fatira warina tum fatan di famana goda jadi warina tum fatani di famana goda jara kenya akan fatya bulli silala atam makata ko yi chotomne di de bulli larga tobe me o jadi meyo ilali mela lanu fulake fulli se kata kona wara me erga sakata jammarte rabbi gale chuwe galte khasa ke fulake ala madi madi lala madi murtukana imuwe ite la kono akitani akasi wallahi agari jirti alhamdulillah miskina batan wallahi miskina ola betu wallahi alazim بريد بلا ما يوقباتي أكما رفتي برصارة نسامتي لقادا خلاصي نرى كده بريد تي برصارة قلتي كرا قبيلة تي رفتي بندي فلاتي أنا استكاغراتي نبادو
qabaannaanis immoo waa nyaattettaa wallaahi dhaazim warra beekuuf beeka waa nyaattettaa waa dhugdettaa wallaahi dhaazim qabaattee Fatiyaan bakka hin qabaattus hin qabaattu sini galee annaa kunoo akkasii jirtu baga gammaddan warri dhiphataa fi turtanii baga gammaddanii tokko jiru kan argaaluma si jibban yeroo akkasitti ilaalanu inaaru maaliif beektaa boossee ol bookee barbaadu al tokko bareedan jedhee kolfiitti bareedduu jedhee al tokko kolfiitti agarsiisi. An bareedduun jira galatoomaa isinin jaalladha. Al tokko isinin jaalladha galatoomaa. Warri na jibbatan immoo afoonaan illaahi. Akkas isin immoo dhiifama godhaa dhiigaa nama qalbiitti cabee jiru jira suma dhuguma. Nama qalbii natti cabe immoo afoonaan. Jaalladhee miti afootu naa jedhaa jedhiin. Namni jaallatee miti afoonaan illaahi naa jedhaa isinin jaalladha. Kana booddee immoo jedhiin. Kana booddee immoo jedhiitti mika. Kana booddee immoo inshaallah. Boo'ichi hin jiru. Hin jiru laa abadan. Abadan jetteetti maashaallah tabarakallah akkasitti akka rabbiin naa zabbattiisu du'aa naa kadhaaf isinin jedhaa bakka deemuu dandeessa. Egaan hordoftoota keenya akkasii Fatiyaan haala gaarii keessa jirti isinin jechuu goote malee wallaahi viidiyoo mayyuu fuudhee dhufuun feeneen bakka gaha angara kootiin gara barbaaddeen isinitti dhuftu achitti dhaqaa hordofadhaa angara kootiin laayivii xumuraati Fatiyaa wajjiniin maaliifi wanni isin dhuftee laayivii seentee iyyitee maal jettee naan jettuuf hin jiru. Egaa obboleewwan keenya walitti mufannee jirru waa wanti walitti nama buusu dhabamu angara kootiin waa'ee Fatiyaatiin namoonni hedduun tokko fa'aa dhiqattee dibattee ajjabattee fuula isii ijaabii fa'aa hidhattee tokko. Ijaabii jechuun yaa shamarran keenya obboleettii keenya haadha keenya ijaabii jechuun kan fuula dhoffatanii ittiin dhufanii rabbii sodaachuu dhiisanii ittiin nama zollomuudhaan dhufan utuu hin ta'in ijaabii jechuun kan ilmi islaamaa tokko ittiin of satartee fuula isii ittiin dhoffattu malee kan ittiin of dhossanii kaan jechuudha. Viidiyoo dubartii agarsiisuudhaan gadi ba'uudhaan edeeyyi ajjabatee gadi ba'a. Ijabicha mul'isee ilaa viidiyoo baluu dubartii akkanaan qaba jechuudhaaf iyyuu dubartiin jechuudha. Xamaxamattee dhufte gaafa dhufu eegaltu laayivii. Sini galee laayivii fuula ajjabattee dhuftee waan shari'aan islaamaa ajaju uffattee waan shari'aan islaamaa hin ajajne immoo ittiin hojjetaa dhufte tokko. Waliin beenna. Tokkos dheengadda gaafa na zollomuudha kan maraachaa jiru mubaarii jettee gadi ba'uudha fuula dhoffattee dhufte yaa boo ana maal sodaatta rabbii kee sodaadhu na zollomaa jirta kanaaf an rabbiin biraa waan gaarii barbaada gati ta'eefi isa kan rabbiin naa caala gara kootiin afoona lillah isa ijaabii uffatee dhufes isa duddubbee naa hamates sini gale an ilma namaa dhukkufachiisu irrattiin furmaata yookiin immoo rabbiin kanaaf na uume malee akkan ilma namaa dhukkubsu kan ilma namaa maraachu akka ilma namaa an maqaa kootiin rakkatu miti kan hin uume eenyuun akkasuma kanaaf nama dhukkufachuu namaatii sababa ta'utu hin ta'in fayyuu namaatii sababa ta'uu barbaadu gatiin ta'eef isinis rabbiin akkana isin godhu hunduma keessan rabbii jecha isin jaalladha angara kootiin waa'ee Fatiyaatiin warri na zollomtan afoona lillah yaa obboleessoo rabbiin biratti gaafatamtee wantan sirraa argadhu hin jiru waan ta'eef dhiifama sii godhee jazaa argachuun barbaada dabalachuun barbaada kanaaf rabbii jedhee afoona lillah jedheera galatoomaa ulfaadhaa an obboleessa keessan mubaarik musammaatii baay'ee.